Bio Production. Bio Production. Barri faranjoota 2022 industirii muuziqaa Oromoo keessatti dammaqina addaa uumeetii xumurame jechuun ni danda'ama. Bara kana walleewwan aadaa fi ammayyaa baay'inaanis ta'e qulqullinaan fooyya'insa guddaa agarsiisuudhaan hawaasaaf dhiyaataniiti jiran. Artistoota buleeyyii fi haarayni baay'een hojiilee muuziqaa isaaniitiin dhimmamaa turan nu daawwachiisaniiti jiru. Kilippiiwwan muuziqaa Oromoo bara kana YouTube irratti gad lakkifaman keessaa ummata biratti fudhatama guddaa argachuudhaan baay'ee daawwatamuun kanneen sadarkaa qabatan tooppateen isin biraan keenya. Gubbaa gadee gallaatii nu faana tura. Muraasayyoon nama nyaataa lolii eegu. Muraasayyoon nama nyaataa lolii eegu. Eenyummaa koo laaltee jaalalaaf na waamte. Hop muuziq Itoophiyaa irratti Oktoobar 8 bara 2022 kan gad lakkifame walleen Biruk Jaannee kottumee jaalala irratti xiyyeeffatti. Yeedaloo kan hojjete Biruk Jaannee yoo ta'u, Gadaa Hamdaatii fi Tasfaayee Ayyalaa walaloo barreessaniiti jiran. Eegaa kottumee. Zira istiidiyootu wallee kanaaf arranjimentii fi miiksii sagalee hojjete. Produkshinii viidiyoo kan hojjetes Goldilocks yoo ta'u, Naaptoon Dasan daayirekti godheeti jira. Walleen tun gadi lakkifamte ji'oota 2 fi walakkaa qofa keessatti yeroo miiliyoona 1.7 daawwatamuudhaan walleewwan bara kanaa fiinxee daawwataman keessaa sadarkaa 10ffaa qabatteeti jirti. Maatii artii Oromoo keessaa tan baate wallistuu Qacalee Daangaa Qananii wallee Shillimee jettu tan ji'a 5 dura Juun 18 bara 2022 Vision Entertainment irratti gad lakkifte. Gara yeroo miiliyoona 2 daawwatamuudhaan bara xumuramaa jiru kana sadarkaa 9ffaa argatteeti jirti. Shillimeen wallee aadaa Arsii shamarran halkan gaggeessaa hiriyaa yookaan addooyyeef sirbanidha. Walaloo fi yeedaloon tan ummataa yoo taatu Kaamuzuu Kaasaatu muuziqaa hojjete. Produkshiiniin viidiyoo kan Leencoo Maltiimiidiyaa yoo ta'u, daayirektarri kilippichaatis Leencoo Fiqiruuti. Hojiin walleelee artistoota biraatiin hojjetamanii baqbaaquu yookaan maashaap muuziq akka wallee of dandeessetti lakkaa'uun ulfaataa ta'us mormii qunnamaa jiruun cinatti amma dargaggoota biratti fudhatama waan argachaa jiran fakkaatu. Qacaleewwan Oromoo maashaap yookaan kavar muuzikiin beekamaa jiran keessaa Hannaa Muhammad takka yoo taatu, kavariin ji'a 8 dura Maarchi 18 bara 2022 YouTube chaanaalii Mooteessaa Stuudiyoo irratti gad lakkifte yeroo miiliyoona 2 daawwatamuudhaan sadarkaa 8ffaa qabatteeti jirti. Hanqarraa wajji jiraanne yeroo gaarii dabarsiine rabbituu tokko nu goone. Abonatti tolte gurba maalo simatti tolte gurbayo abonatti. Bara kana wallee afaan Oromoo lama gad lakkisteen tan milkooyte shaggeen Harar biqilchite artist Natsaannat Sultaan ji'a 9 dura abonatti tolte gurbayyoo jettee wallee ammayyaa gad lakkifte. Zaaraa Yeenyaatu birratti wallee tana nama miiliyoona 2.3tu daawwate. Kanaanis wallee bara kanaa tan sadarkaa 7ffaa qabatte ta'uu dandeesseeti jirti. Walaloo fi yeedaloo wallee tanaa abbaa mana ishii artist Saamii Gootoo hojjete. Sammanyaw Saamu'eel hojii muuziqaa yoo hojjetu, daayirektarri dargaggeessi Leencoo Fiqiruu kilippicha miidhagseeti jira. Sinimaa awutoogiraafii kan hojjete Maas Eliyaas Kifiluuti.
Istiidiyoo sagalee mataa isaa banatee guddina artii Oromoo keessatti qooda gama isaa bahaa kan jiru urjiin Harargee artiist Faraansolee bara xumuramaa jiru kan wallee mataa isaa sadii kan gallakkisee yoo ta'u san keessaa Mee 21 bara 2022 mata duree Nuural Eeniyuun walleen gallakkise fudhatama guddaa argatteeti jirti. Walleen chaanaalii YouTube artiist Faraan Baddee isaa irratti ummataaf dhiyaate tun ji'a jaha keessatti yeroo miiliyoona 2.7 daawwatamuudhaan sadarkaa jaffaa qabatteeti jirti. Wallee tana Salaam Alamaayyoo sagalee yoo dabaltu kiliippicha irratti tan cinaa hangaatu ammoo haadha mana isaa Ashiitaa Nuureeti. Gadaa Stuudiyootu piroodakshinii viidiyoo hojjete. Boonaa Umarii fi Jawaar Gammadaa sinimaa awutoogiraafii kiliippichaati. Ashitatii miira bilchoo siin barree. Baasii guddaan akka irratti bahee fi iddoowwan Oromiyaa baay'ee keessatti akka hojjetame kan himamuuf hojiin Taaddalaa Gammachuu bara baraan jedhu kan gad lakkifame jalqabbii bara faranjoota haare Jaanuwaarii takka bara 2022 ture. Walleen Taaddalaa Gammachuutiin qabeenyaa fi gootota Oromiyaa faarsiti. Seenaa yaadachiifti. Kutaalee mararan naannooftee tokkummaa magarsiiti. Yoosan Geetaawun dandeettii walaleessuu qabu kan ittiin mul'isedha. Yeedalli immoo kan Geetish Maammooti. Abagaas Kibroorq arranjamantii fi miksii muuziqaa hojjeteeti jira. Kiliippii viidiyoo wallichaa kan daayirekti godhe Roobsan yoo ta'u sinimaa awutoogiraafar Efreem Tsaggaayee fi Eeliyaas Kabbadaatiin. Wallee Taaddalaa Gammachuu bara baraan kan ummataaf dhiyeesse Viizhin Intarteeymentii yoo ta'u ji'a 11 fi walakkaa keessatti yeroo miiliyoona 2.75 daawwatamuudhaan sadarkaa 5ffaa qabatteeti jirti bara baraan. Juulaay 29 bara 2022tti mooteessaa istuudiyoon kan gad lakkifame kiliippii wallee Leencoo Guddina Simbaasu jettu ji'a 4 qofa keessatti YouTube irratti viyuu miiliyoona 3.75 caalaa daawwatamuudhaan wallee afaan Oromoo bara 2022 gad lakkifaman keessaa sadarkaa 4ffaa qabatteeti jirti. Simbaasu biyyaan beekna deemsaaf kaate Simbaasu deebii Simbaasu. Wallee qabiyyee jaalalaa if keessaa qabdu tana Garmaata Shoomaa walaloodhaan Kee'ol Nagaasaa yeedaloodhaan Birii Biraayit immoo muuziqaa qindeessuudhaan hirmaataniiti jiran. Waraabbii viidiyoo miidhagaa kana duuba kan jiru daayirektarri kiliippichaa Mootii Roobalee yoo ta'u piroodakshinii guutuu kan hojjete Mooteessaa piroodakshinidha. Kiroogiraafarri immoo Alamaayyoo Girmaatu hojjete. Kiliippichi walii galatti daqiiqaa 5 fi sekondii 50 dheerata. Kosimbasu di simbasu kosimbasu lakki di simbasu. Habebe maalan callisa cina cabe. Arrangementii fi miksii artistoota baay'eef hojjeta. Ofii fi si wallisu ni daaddisa. Barana wallee mata duree daaddoo jettu ji'a 7 dura Mee 7 bara 2022 gad lakkiseen fudhatama guddaa argate. Dinqisaa Dabalaa naan hawwena hawwisiisa. Nana hawwisiisa kolfa walirraan cinne kolfuutu cabakoo naa deebisa. Wallee ergaa cimaaf keessaa qabdu tanam walaloo fi yeedaloo kan hojjete Yoosan Geetaawuni. Arrangementii fi miksiin Dinqisaa Dabalaa mataa isaatu hojjete. Daayirektarri walleedha ammoo Oftaanenuus Faxxanaa yoo ta'u sinimaa awutoogiraafii kan hojjete Eeliyaas Kabbadaati. Barrikoo Intarteeymentii irratti kan gadhiifame wallee yookaan sirbi kun miiliyoona 4.5tu daawwate. Walleewwan Oromoo bara 2022 gad lakkifaman keessaayis sadarkaa 3ffaa qabachuu dandeetti jira. Sololli battalaa bakkalcha galgala. Damme jaalee boontuu. 60 filmi piroodakshinii kan hojjetame
kiliippiin wallee aadaa fi miidhagina Oromoo agarsiisu Wandimaaq Shambaaraan Baajachuu wallise erga gadi lakkifame ji'a 6 yoo ta'u yeroo miiliyoona 4.7 daawwatamuudhaan sadarkaa lammaffaa qabateeti jira. Artistichi wallee tana chaanaala mataasaa hordoftoota 181 qabu irratti gadi lakkisuudhaan uummata biraan akka ga'u taasise. Walleen tuni aadaa Oromoo kutaa Shawaatii fi Arsii walitti qindeessuudhaan tan hojjetamte yoo taatu giiftii miidhaginaa intala Oromoo faarsuudhaan faaya uumamaa dinqisiifata. Kan si keessuun garee hundaasuu mancaane. Walaloo fi yeedaloon kan jireenyaa Shifarraa yoo ta'u Teedimoos Stuudiyoon arreenjimentii muuziqaa Yitbaarak Kifilee immoo miksii fi maasteringii hojjetaniiti jiru. Miidhagina kiliippii kanaatiifis qooda leencaa kan taphate ammaas Director Leencoo Fiqiruuti. Sirna hundee dimokiraasii addunyaa ta'e gadaadha faarsa. Qarooma kuush ganamaa yaadachiiseeti tokkummaa Afrikaa leellisa. Yayyaba yaayyaa yaa ilmaan ayyaa ilaa fi ilaameedhaan tokkoomuu wayyaa jechuudhaan wallee jaalatamummaa guddaa argatte kan gadhiise urjii dargaggeessa Andu'aalam Gosaati. Yayyaba yaayyaa yaa ilmaan ayyaa ilaa fi ilaameen tokkoomuu. Walleen Andu'aalam mata duree gungumee jiruun ji'a 10 dura Febraarii 10 bara 2022 Vision Entertainment irratti gadi lakkifamte tun bara kana walleelee gadi lakkifaman keessaa sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan baricha goolabdeeti jirti. Yeroo miiliyoona 5.8 yoo daawwatamtu namoota 77,000tu mallattoo laayikii tuquudhaan jaalala ibseef namoonni 6,600 caalaan yaada irratti laataniiti jiran. Hojii fiinxee bara 2022 kana hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenya Vision Birraa Gammadii daayirektii yoo godhu gargaara daayirektaraatii fi sinematograafiin Iliyaas Kabbadaatiin Siisaay Asaffaa walaloo wallichaa barreesse. Yeedaloon immoo Andu'aalam Gosaatii fi Iyyoo Sangeetaawuni. Arranjimentii fi miksii muuziqaa kan hojjetamoo Teedimoos Stuudiyoodha. Hordoftoota keenya kabajamoo walumaa galattuu walleewwan milkaa'oo bara kanaa 10 keessaa walaloo fi yeedaloo wallee 3 irratti hirmaachuudhaan Iyyoo Sangeetaawun bara milkii Iyyoo dabarsu. 10 keessaa 3 ammaas kan gadi lakkise Vision Entertainment ta'uun isaa dhaabbatichaaf milkaa'ina addaatiin. Leencoo Fiqiruu immoo hojiiwwan jaalatamoo 10 kana keessaa 3 daayirektar godhuudhaan tursa. Kolfaa fi taphni keenatti tolee yaadaan qabu si yaadachuu malee. Barri faranjoota 2023 industirii muuziqaa Oromootiif bara abdii akka ta'u hawwaa sagantaa tanaas asumaan hin goolaba. Muhyiddin Abdullahi qopheessaa sagantichaati.